naasoftu. Namitti kun garuu sarara ofii eeggattee naasoftu. Sarara ofii natti qeessuuf ani satrii amaana biraa qabu. Satrii isii dhoorgaani. Wallaahi wabillahi namitti tana likkii wal beeyna turre narra dhoorga. Maqaana balleessaa jirti karan taane. Hammeenya fokkataadhaan maqaana kaasaa jirti. Waan ani hin goone akka waan ani namin talootana waan biyya kaayiroo soobee akka waan ani cokkonee waan adda addaa godhee waan baay'ee haasaa jirti narraa gabaabsa. Abbaan barbaadan ajandaa fudhadhaa haasaa I don't care. Isinii eeyyameera tuf isinii tufeera garuu rabbi biratti isinii dhiisu malee. Garuu malee jette suni isintu dogongorattu baddee isinillee akka hin jenne beekaa. Isin nama dhuunfaa ofiitti mana ofii jiraachaa jirtudha amma. Sababa ilmoo wal argina malee anaaf isin jaarsaaf jaartin wal argines hin beeynu. Isinillee maan an argine jettee natti kaastee na gaafattes hin beektu. Dhugaa warri miidiyaa baruu qabu. Waan amata takkaa fi cinaa dura osoo jireenya biraa ka barbaaddu taate qaadatti seentee jireenya sanuu ka ifatu turte siigalee suni fedha isiiti malee. Ayyoon isi biyya kana deemu waan ta'eef biyya kana deemuudhaaf xaarataa jirti. Anillee sanirratti jajjabeessaa ture jajjabeessallee jira. Maaliif namuu biyya kana taa'uun barbaadu kun biyya baqaati. Isa kana amma akka narraa hubattan abdii qaba. Kanaaf ani immoo akkasumattuu adda baane nama kaleessa hojii nyaanne nama kaleessa wajjin rafne laayifii waliin dabarsaa turre. Lakkii adda baanee irraa dantaasiitti akka feetaa taatu nama jedhee miti immoo wanni isin hubatuu qabdan. Ani adda baanee ilmoo walitti qabna. Anaafisii waan namni walitti nu fidu ilmoo waan ta'eef ilmoo walitti qabnu san akka isiin nagayaan kabajaan guddattuuf jidduu keenya lamaanitti yeroo yeroon arguu ilmoo tanaaf barumsa akka barbaachisu manni akka barbaachisu nyaanni akka barbaachisu waan hunda akka barbaachisu maanguddoonis nu laaltee maanguddoo bira darbinee ofii kiyyaa akkana ta'uufii qaba hireen adda nu baase jedhee murteeffadhe. Akka eenyu jiraatutti jireenya dur gizee hojii jiru jiraadhu caalaatti jiraachisaa jira. Amantee amanuu baattee isiin lakkina hin jiraachifne jira jettu gara laafootti maaran mala. Wallaahi wabillaahi jechuudha. Jireenya eenyu gaafadha boo namni biyya kanatti waliin hin jiru namni biyya kanatti adda bahe akka dhuunfatitti masruuf ani isin kafalu mana keessa hin baasu. Ifa yeroo tokko na dhageeffadhu. Amma namoota zala jiranii ati qarqaaruu dhabu allaali sillee yaareen maaliif kaasee beektaa gara laafoo waan tokko maaliif kaasee beektaa akka isiin rakkatte taasaa jiran akka waan ani mallaqa wayii kennuufitti waan nyaattu dhabde waan duydu dhabde. Na dhageeffadhu kaara malaasa daqiiqaa 20 was dhageeffadhe na dhageeffadhu laal. Anamma reedin iddoo naa kennu naa jibbu akkasii miti dhugara dubbadha. Ani akka dhuunfatitti isin nikaa wajji qabaachuu dhabu ani beekuu danda'a. Okay? Namoonni azala kuni warra si wajjin kaayiroo jiran yoo ta'e malee warri miidiyaa kanaa namni tokko hin beeku. Kanammoo rakkoo kana fide nu beektaa? Beekaa garuu ayyaama booda beekaa. Nu beektaa? Isin warra miidiyaatitti gaafsan dubbii kana lafatti fidna jettan. Osoo akkuma fixxaniin yeroo viidiyoo gabaabdoo akkuma gaafan jaartii haraamaa ta'a gaafdeeffadhu maal godhe beektaa? Ijoolleen na foggortee jalaa deemte minaamin jennaan tama haraamaa san ijoollee mataa ittiin cabsuu jedhee waraabee viidiyoo poosti godhe. Namni hundi deebitetti beeka jechuudha. Okay? So akkuma haraamaa waraabesanitti ati halaala rakkoon qabu warri na arrabsitan warri mana kiyyatti buutan ani firaa waliin seeran geggeessee jira. Narraa gadi bu'aa isin kabajaa isin jaaladha osooti jette hanga tokko namni iddoo sii kenna. Garuu amma booda dhagaa bara atuu jetteerta. Anaaf firaa ol kaleessa jaarsaaf jaartii turre har'a garuuyyuu jaarsaaf jaartii miti akkasitti quba qabaadha. Amma gara laafoon isinitti meem yoo galata ayyaaddan kun waan har'aati miti silaa waan amata tokkoof baatii 5 duraati kun. Ani meeqaafi si qabadha gara laafoo firaa ol baatee reediin jaarsa kiyya jettee dubbatteerti. Reediin na rakkisaa jira akka na godhee jiran jettime biyyi kun immoo wanni isin hubatuu qabdan Suudii miti Dubaay miti biyyatti wal doorsisanii afaan itti wal qabanii miti waan si ajaa'iburra firaa ol waan haasa'uu barbaadde osoo namni tokko fuulduran dhaabanne biyyatti haasa'uu dandeettu biyya rakkadhe jechuu dandeessu biyya inni akkana na godhe jettee himatuu dandeessu biyya firiidamii Ameerikaatti qoo Afrikaa keessa jirra biyya Afrikaa irraa dimokiraasii sadarkaa jalqabaatirra dhimma jiraachuu dhabuutirratti dimokiraasii qabdu keessa jirra. Biyya akka Suudiitti toldoorsanii waan rakkana goote bor akkana si godha yalla biyyi toldoorsu miti isa yeroo takka dhiifama naa godhi
rakkoo mi fura ol kana amma namni tokko tokko sobiyyeessan jiraadhe waan biroollee naan jedhani alhamdulillah bakka Dubaay hin jiraadhe atillee beekuu dhabuu dandeettaa dhiifama irraa ta'e achuma biyya keessa san keessa anama hin beeku dubara wayiiti yoo ani irra kaa'e rabbi beeka yoo isin nakki jibde isin immoo rabbi beeka biyyuma san keessa anamma wanni fira oli yeroo hunda akka waan nyaatan kennineefi akka waan nikaa irraa qabdutti akka ani wanni gabbee yeroo hunda fira bira daawdu gurra si habuutu sillee gurra habuutu nama tokko tokko wacaa wincee dheengadda tiktokii nuti online irraan bannee itti kenninellee gurra habuutu dhageeffadhu laata. Mucayyoo gaafa ani gadi bahee sagantaa san banee dubbadhu guyyaa sadi booda duuban dhuftee na dubbistee waadaa na galchisiistee okay wannan firaa'ol da daawde ka dubbadhu firaa'ol gaari isin dubbattus bada isin dubbattus irrallee fudhatina indeeggarina naan jette maali sababni isi nama of danda'ee deemu nama luka qabu nama sammuu qabu nama mana ijaarateetiin deemu maali rakkoon isi akka jette kanatti irraa fudhadhu jennaan kakattee quraana rabbiitiin sahaabaa inshallah ta'ala kabaasi ya rabbi allah mu albaatin baasati kakattee dawaa nyaachisanii sirriin jirtu taqwaamii hin qabdu okay waan amma jettee ittiin deebitu hatta sitti dhiilaan niitii teeti anama akka biraa sanii dheessu laal namni kun booda natti kaa dhagaanii hatta maan na jette sitti immoo minta jettiini akka isiin fayyituuf nama itti godhaa yaalchisaa tokkoffaa mucattiin tun ummi firaa'ol mucattiin na jette kaasin laalka okay jaartii meedii jettu fayyaan qabdu yaalchisaa kan biroo muuziqaa kan dhageeffanne irraa dhoggaa namni muuziqaa dhageeffatu ammallee osoo akka fedhetti qaadhanii ittillee waan tokko godhanii hin ta'uu fi deebi'ee xiqqoo xuuntoo ta'e san tasaaluu ka sagalee hin qabne sanillee naannessiti isillee irraa dhogaatte ministeera kanuu dalatti himte ani sanuma hanga har'aatitti atis waan garaana nyaattu namallee walitti naqee dubbii kana isuu waan hin barbaanneef gadi dhugee akka nama gartee walitti qabadhee taa'aa ture so mee ati amma gaafa maan dubbanne naan jette namni si wajjin achi nyaatu namni si wajjin achi dhugu kakatee ummi firaa'ol rakkoo akkana qabdi yoo naan jedhan yoo isinaan jetta meenatti amma dhageeffadhu Allah ilaahi oduraa natti butaayu saaruu ka jedhi qooya ka jedhu isiin eessa argite akkanatti garas gortuu fi warri keenya sun kabbaatiidha xiqqoo isii waa liqimsisiisee naan jedhani sillee irraa nambisu ni bara hambee kasa la gore malee musu jaaladhu ani waasitti mu wallahi wa billahi abbaan fedhe duraafuu ni maa fedha geeffadhu nama jiru of duraaf nama bakka yeroo jiru ana summi siirii maali namni odeessu waan na nyaachisa summa billahi waan ta'u maaliif an nama rabbi amanuudha natti godhaatini yoo isin milkaa'e wallahi ana zaabaa galu summii maalii jedhan yee politikaa shayxaanaa garte wallahi nan injifatu anin jedhamee dadhabe akkanas si godhamee akkanas si ta'amee kun sitti laaxamee sun sitti laaqame waan an godhan ani tokkoffaa muslima nama salaatudha lammaffaa shayxaani nan injifatu danda'e shayxaanin nan injifatu shayxaanni xixiqqoodha tuni maal summii maal wayi suudaanii jirretti fakkaate this is Cairo brother Cairo da goni bar biyya hudduu namaa keessa kaameraa jiru keessa jirra bar hudduu namaa keessa ukaani ulaa namaa miti hudduu namaa keessa biyya kaameraan jiru mana bakka zibaala itti darbamu biyya kaameraan jiru keessa jirra namni waan godhu dhabee garana deemee garas deemee oofee waa tokkotti waa godhinu maalii godhinu oo eenyu itti godha silaa isiin eessa itti mana eenyuti waa nyaattu ila reedii inni fikir ansi jaaladha dhagaye hamtu si jechuun ani si jaaladha bar amma kasii haasaa jiru ati gaafa tilmaamtu gorin laal waan tokko si deeggaraa waan tokko irraa fudhadhu ani abbaan yoolati dalagee ilal abad itti namanu itti okay 100% si deeggara abbo haqa barbaadda gara laafo haqan barbaadda haala wasaale nama akkas jedhe san nuufitti eessatti akka arge inni maaliif mana san akka dhaqe mana maali jettan san eenyutu itti godhe nama san illee hin qabnaaf kaayoo namoonni waa itti godhe nama san dhaqne qabnaaf iddeefnu isin dhageeffadhee isin immoo gadi mataan iyyutti bakka nan dhageeffattanii lammaffaa irratti dhagaye kaameeraan dachitti saqqalamee waaqatti saqqalamee minnoo Kaayiroo nutti akka abbadan Dubaay chaate Dubaay ko kaameeraa ni lamko saatalaayitii qabdi asitti turan waan fedhe godha
haga abbaan dhimma san Agitti hin danda'amu. Mootummaan biyya kanaa mootummaan biyya sanii garagara. dhaggeeffadhu haga abbaan dhimma san qorachiisee baasutti ati kaameeraa nutti himtaame Dubaay saatalaayitii haallee qofa. Wanni akka jalaa isa jechaa jira warani namni tokko eega rakkoo wayii jiraachuu bare maaliif ofirraan anamma osoo waan akkasii shakkee dhiise bahuu danda'a dhaggeeffadhu bahuu danda'a garuu wanni ati beekuu qabdu laali jecha ammaa kanarratti abbaa nuu fidi abbaa ta'ee እንደዚህ አይነት ብልጥና የለም dhiise amma bar ajandaa keessaa baanayyuu osoo deemnu ajandaa namnaasaa jiru keessaa baanayyuu barammaa ilaala waan biraa keessa darbinee tarree ani bagara kennan darbitu sadaqaa keessaa baafne bishaan hin bitanne miina ayyee bitan dubbuleessoo sababii kanaafin ani wanni ol baasee Firaa'ol irra dhaabbadhee akka dubbatu nan godhe bakka mucattii akkuma jedhan san mataan isii xiqqoo shuu jedhee jira jedheeti malee atis intalaarsi isileen intalaarsi dhiisuu wallaalle. Evidensii wayii amma dogongorri kee evidensii wayii qabaatuu qabda turte laal dogongora keessi hima namni tokko gaafa waan wayii aaru gaafa waan wayii murteessu. Achi waa onna hin maraadhee hima ammaa wanni himuuf namni sun akkuma himaa miti bar evidensii jechuun ragaa wayii yaani nama san irrallee ta'u qorattee akkas jala deemtee kaatee agartee dubbiin kun akkamii dhugaamoo dharaa qulqulleeffatee ga'e namni fida malee amma miira keetiin qofa deemaa arga miira keetiin yeroo deemtu garuu waan baay'ee balleessaa arga wanti balleessaa jirtu maal tokkoffaa namni galaxatti faamee akka maraatatti narra duulaa jira lammaffaa okay challisi fida challisi doktor Asri assalamu alaikum antu gono Tagale jira Nagaa jirtani fayyaa Maglacha kennaa jirta kormar diifa Maglacha maal kennaa jirta bari waanuma uumu Mama jiru ragaa yookaan wanti isin wanti deemumaa jiru wayii jira waan maa bayyamaa jiru kanarra maaltu waan kana isinif fide maaltu iyyuu geesse gaafii gaafataa jiru maal deebii deebisa sila kun waan aduu miti warra miidiyaa waa waadhaa miti. Doktorri dikkoo isii bakkeen isaan jiran ala jiran fakkaate mana keessa hin jiru. Aye evidensii amma bar hunda caalaa kaayyoo ture dhageeffadhu gara laafoo dubbiin dheeratee farratti fe'anii dhageeffadhu kun anaaf si lama miira kennaa isaarra waa'ee hawaasatitti yoo deebine waa'ee miidiyaatitti yoo deebine ani Firaa'oliin barbaada ture bakka kanatti atuu naa yaamte natti tola maaliif jennaan wanti haasa'amaa jiru kuni sila isimatu waan kana gochaa jiramo namni akka nama maraatee ofiisaatti dalagaa dhabee ajandaa godhatee isin baay'ee isin maraachaa jirani bar beeytami kan wanti isinaa softanirra akkasiin miira keessa galtee kakaatee sammuun isii batabbatamuuf karaa guddaa gootanii amantanii ammoo baattanii daandii guddaa dhagay reedi haasaan dogina manaasaa dhagay namni nullee akka nama dalagoo qabnee nu godhee nu maraachee miidiyaa kanarra nu fide namni isillee akkasiin teettee fuulii ofii manatti danfifattee akka nyaanne nu godhe isii waan tokko dubbattee osoo hin taane tokkoffaan siiduuna lammaffaa akka jalaa callisee sii hoogganaa waan kanaa immoo tokkoffaa Mubaarak Musammaat isin sadii mikinaatun odoo isin namni gammadee jiraachuun hin danda'amu bultii keessa erga seene booda. Bultii keessa erga seetan as dura gaa bultii keessa seetan san bakka amma birrii doolaaran itti kafalee itti gannaqee fideetu san maaliif fiddee miidiyaa gubbaa fiddee nuuni maraachisin gaafsan ni diiteeti nu hin jiru nu hin duune. Gaafsa illee akkanuma ture tiktookiin hin turre malee akkanuma ture miidiyaa irratti feesbuuk irratti postatame yuutuubii hundarra jira akka yaadannootitti ilaarraa kana taa'u jira. Kanammoo oduma ta'eefi ati naan jetteefi miti miidiyaa irras fidu ati naan jetteefi miti kan miidiyaa irra dhiyeessu. Amma bara akka jecha jirtutti gara laafoo na dhageeffadhu. Waan nuti hin jenne maangoone maal taataniif mana maalii waan taataniif ani ajaja keessanii waan isin barbaadan godha.
ilma keenya obboleessa keenya jaalattee goota adda jiraattaa? Ayyee akkasimi akkasuma taate bar namarratti duulanii osoo hin taane namatti ka'atuu fi nama abaaruu nama xiqqeessuun garagara natti ka'ataa hin jirtu baratti natti kakaasaa na abaarsisa ani baay'isoo hin beekta wallahi summa billahi namni na arrabsaa jiru hundi cubbuun irraa dhiqataara ne I am very happy baay'ee gammadaadhaani cubbuun irraa akka dhiqamu barbaada cubbuu baay'ee qabaabii beekan duraan baay'ee duriyyee ture sigale cubbuu akka irraa dhiqatan barbaada. Gabaabamatti nuu qabamta moo nuu qabamtu? Gabaabamatti nuu qabamta moo nuu qabamtu? Maal? Akkuma arsoo matittis akkuma ilmoo matittis inde maalin hambara hangafa keeti maalin jechuudha. Maal sii qaba maa jedhe fakkeenya baati kabajaan nagaa fatte taana kabajaan dhugaadha amma kabajaan nagaa fatte kabajaan sii deebisa waan ta'eef maal sii qabamu fakkeenyaaf. Dabarsitee miti mucattiisirra dhaltee miti mucattiisi wajjiin akka tireemettu kan iddoo adda addaa dheetee seenaa adda addaa qabduu miti nuuyyuu ka waa'ee fi waa'ee keessan hin beekne kuni haalli si duuna wajjii fi mubaarak wajji wal taatanii godhaa jirtan kun nuuyyuu sammuu nu tuqaa jira isii immoo baara sanitti geessuu ka'e waan kana nurraa qannastan moo hin qannastan. Hin jiraatina dhokadha nurratti hin gammadina akkana jechaa jirtati. Laala gammachuu gammada. Maali wanni biraa wanti nama goone maal ol baanetti ni nama xiqqeessine. Mee gara laafoo ol baay'ee nama xiqqeesse moo ol baay'ee waa godhe moo salabireetii qopheeffadhe salabireetii kan gammachuu qoodame. Akka kiyyatti jechuun namni yooma harkaan qabee na xiqqeesse naa wayyaa gartee gaafa guyyurraa achi galabbatamee as galabbatamee anaa jaartii tiyya jala badde jaartii tiyya anaa wal dhabe anamma gaafa dhugaatitti maqaa. Jaartii si fuudha kasanii baarree jaartii si fuudhee si qabbaneessa malee jireenya dhaabeetti miti harka si qabbaneessu. Kuni jaartii fuutee kaatetti jaartii saniin obsita malee namni bar waan gaarii tokko yoo godhe waan gaarii san namarraa fudhatee waan san gochuu danda'u qaba malee maa goota fi nurraa dhaabii maalii haasaa ijoolleen haasa'ini. Ijoollee mee doktora siniin galee moo hin galle? Maalin ijoollee maali? Wacca keessa irratti fakkaata. Dhiigaa lama oomishaa qoo hin fitaara. Dhagaye ijoollee miti ani naaf falleessa irraa qabu kanaatu nam maraataa yoo ta'e malee asii kaayuutti ni naaf wani yoo fayyaa qaba dormasitti naaf haani. Okay? Deebee jibbaa keelleen qabu normaali yooma waasiin jedhu. Anila gara laafoo akka na biratti haasoftu kanatti osoo miidiyaa kee banatti halkanii guyyaa haasofte baay'ee sirraa gammadaan akkasii miti akki yoo ani na bira jirtanii fi akki gisee warra wanno haasa'u garagara rakkoon barsanii amma muktarama yaani hedduu takka respect na goote respect godhee siinaasee uummata faamsisaa jira kun waan gaariidha kun anaaf sirrallee waanuma barbaachisaadha amma rakkinni jiru. Gizee ana bira amma namitti nasraa jedhanii san narraa dhoorgalee dhiifama naa godha asli Profeesara Tuyyuu namitti sun hamtuudha. Sinaa wayya dhugaa siin jedha wanni sinaa wayya siin jeef na eebbistee osoo hin ta'in yeroo tokko balsitti jettee waan argitee haasoftaalee gizee kaan sarara haasofta namittiin sun garuu sarara ofii eeggattee haasoftu. Sarara ofii natti qeessuuf ani satrii amaana biraa qabu satrii isii dhoorgaani. Wallahi wabillahi namitti tana likki wal beeyna turre narra dhoorga maqaana balleessaa jirti karan taane hammeenya fokkataadhaan maqaana kaasaa jirti waan ani hin goone akka waan ani namin talootana waan biyya kaayiroo soobee akka waan ani cokkonee waan adda addaa godhe waan baay'ee haasaa jirti narraa gabaabsa. Abbaan barbaadan ajandaa godhadha haasaa I don't care isinii dhiiste isinii eeyyameera tuf isinii tufeera garuu rabbi biratti isinii dhiisu malee garuu immoo garuu hammeenya waan hin jirre duuban nama gurgursanii. Sunillee rakkuma gaaf kaayiroo jirtu shaayii bunaa jennaan mushkila hunda qabu. Gara laafoo son barbaanne na kolfteetu shaayii bunaa jedhi amma bakka gizee bira walitti dachaana amma silaa kaayyoon kiyya kanan turre dhugaa rabbi hedduun aaree manni aaree maa inni ani mufara walitti aaree seene ture maaliif itti aaree dhugaa jiru isiin akka dubbattu barbaadatu dhugaa jiru yoo isiin dubbatte bareedaatu garuu hin baqate namuu bakka dhugaa attu qalatoomi kaseente namni baay'een baqatee ture siyuu kan addeen si fide dhugaarraa hin baqatina namatti himaa malee hanqina jiru yaani gorsa miira sitti dhaga'ame akka gara laafuu hin baqadhu jechuun namni mana kee akka dhufu barbaade malee mana namaa dhaquu waan hin fene.
malee maal No, no, godhatamoo akkasii miti akkamitti wal faamna naaf se'ayyee. Mee akkamitti si faama akkamitti na faamta. Aanaa kan irraa dubbataa jirtu kun yoo waan sitti dhagaame takkatti ibsattee natti himattee adda siin baafne akkamitti wal faamna. Namni hiite na tuute eega jette atummaan qabattoo kee jabee dhufuu qabda malee akkuma waan wanti mana dhufuun dura amma rakkoon maal ta'e gara laafoo nama takka nama lamaa miti. Namni irratti haasa'amaa jiru nama takka. Namni haasaa jiru nama kuma takka. Mana nama kuma takka irra deemee takka takkaan faamsisuu hin danda'an. Kamtu irra filatama? Kamtu irra dursa? Gara sitti kaasee bira dhaquu qabdati. Warreetu fakkeenya. Mana naawoo hin jettu. Mana si hoo isa rakkoon qabu garuu haqan dabsu. Haasaa kee keessatti an akka barbaaddetti haasaa I don't care. Haqa dabsu. Fooloo fakkeenyaaf namni kuma dhibba gasii kuma kana ani fooloon tiyya fakkeenyaaf liibina seensiftee sadarkaa sadaqaan keessatti naa baatu yoo naa geette kalli walli waa jaannataan seenu jedha sadaqaatti keessa darbadhee ta kennu namaa kennee salaam ummata nagaa jirtu jirra fayyaa korma maglachaa kennaa maglachaa